karaa dhufnan beekanii ilmaa keessaa dhufnan beekan roorroo keessaa dhufnan beekan akka akkas geessanii beekan nama beekan karaa siin biraa to kasan toltaa afaan baradhaa hojii tuffatina hojii hojjedha garuu hojii baran hojjettanis bara waggaa lamaaf sadii duras sanii miti dabalaa deemuu danda'u qabda ogummaan fakkeenya amma yoo hojii humnaatiin konfiraashinii keessa jiraattan vocational training illee taatu diploma illee taatu hojjedhaati xiqqoo si qaba waggaa shan booda immoo digirii isaa qabadda kaffaltii qofa osoo hin ta'in kabajaan istaatasiin keessan dabalaa deemuu ganama bahe hojjedha yoo galti kitaaba dubbise filmuu ilaala hiriyoota illee wal qofa hin godhina hiriyoota biyya biraa illee godhadha biyya alaa dhuftanii ufeesis nama taatanii maatii keessanis gargaartanii Oromoo Oromiyaa illee boonsuuf wanni guddaan hojiirra bobba'u hojiirra bobba'u osoo hin hojiisan immoo ciminaaf naamusaan hojjechu kanaaf wal kabajaa wal jaaladhaa yakkarraa fagaadhaa waan sammuu namaa zocharraa waan adda addaa irraa agammattu min arguun ittiin boona ani immoo muufattan egaa tokko ani buleessa keessa nan gafa Anggaafan biyya Ameerikaa dhaqu nama tokko hin beekumtu nama tokko nama Oromoo nam tokko osoo hin gaafsan agartan kitaaba kana keessatti illee osoo hin gaafsan nama tokko nama dura itti dura deemee digirii baratee beeke waggaa furii maastarsii hin fixan ture koorsii maastarsii olii fudhadhee garuu digirii takkiitti qofaan hin nam tokko hin beekumtu isin garuu amma isin dura namnummaan qe'ee keessan nama meeqa ture kasa irra deemte dildila inni namaa kana godhe. Si waa'ee rifeensaa maal jedhu? Bareedaa shaamuu gaarii Ciki harkisu minta. Hojii harkisu minta waan deemsi. Hojii harkisu hin mura malee jettee mu. Reeffaddaa biqiltuu keessan sirreeffaddaa. Qofoo jechuun waan qabu. Muranne. Sanbattan. Isa. Hojii hoggaa dheetan. Muranne rifeensa. Kan qulqullooftan areeni keessan sirraa'e rifeensi keessan sirraa'e presentable ta'uu danda'u qabu. First impression is very important. Kanaaf rifeensi sumaa isin hin godhu. Kana mana gurguddaa ijoolleen. Kana isin keessa namni amata diidama gadaa hin xiqqaami. Jiru gas. Kana adaltina. Fun. Rifeensi keessan sirreeffadhaa. Naamusa godhadhaa. Cubeessan sirreeffadhaa.